Akka mooltaan maatii Jirraa miidiyaa qophii guyyaarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya guyyaarraa dhimma haala biyya keenya irratti xiyyeeffata. Egaa dhimma haala biyya keenya irratti xiyyeeffachuudhaan qabxii tokko tokko kaasuudhaan mari'annaa. Keessumaan Jirraa miidiyaarraa obbo Gaaddisaa Kanaadaarraa nu waliin jiranii yaada tokko tokko kaasnee dhimma siyaasaa darara Oromiyaa keessa jiruu fi akkasumas immoo walitti bu'iinsa PPP fi TPLF jidduu jiru irratti mari'annaa yaada isiniin jennaa dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Obbo Gaaddisaa baga nagaan dhuftanii dhaggeeffattoota keenyaan wal baraa. Tolaayee galatoomatis maatiin Jirraa miidiyaa akkasumas immoo qopheessaan Boshifarraa galatoomeetis keessumaa gooteesitti naaf firuu keef. Galatoomi obbo Gaaddisaa gaa akkuma beekamu yeroo kana biyya keenya keessa rakkoo guddaatu jira. Rakkoon akka sadarkaa Oromiyaatti namni du'uu jira, hidhamuu jira. Akkasumas immoo akka sadarkaa biyyaatti waraanni mootummaa deeggaru garee TPLF waliin walitti bu'uutti jira. Keessaayyuu torban sadan kana keessa waraanatu gaggeeffamaa jira naannoo Tigraay keessatti. Ka Oromiyaa irraa jalqabnuuti. Oromiyaan yeroo kana hidhaan jabaatee jira. Namni du'uu jira. Asirratti gochi kun akkamitti ilaalta? Akka nama tokkootii fi maaltu deemaa jira? Waan quba qabdu yoo jiraate asuma dhaggeeffattoota keenya fakkeenyaaf godina Gujiitti, Wallaggatti akkasumas immoo Harargeetti iddoo hundattiyyuu namni ajjeefamuu jira hidhataa mootummaatiin, milishaa mootummaatiin jechuudha. Mee asirratti dhaggeeffattoota keenyaaf yaada nuu laadhu. Tole Shifeetis akka kaastee haalli biyya sana keessa jiru baay'ee walxaxaadha. Rakkoon siyaasa biyya sana hundeensaa fagaata. Waan irraa osoo hin taaneeti waan kun waan bubbuleedha. Deemsi isaa eenyummaa saba biyya sanaa irratti kan hidhatee fi hundeeffamaa fi ijaarama biyya sanaa irratti kan hundaa'edha. Haalli hidhaa ajjechaanii fi dararaa walumaagala jeequmsi hundee siyaasa biyya sanaa bu'uureffamaa biyyattii irratti hundaa'a jechuudha. Maaliif yeroon akkas jedhu biyyi suni biyya eenyummaa namaa dhoksitee ijaaramtedha. Biyya eenyummaa sabaa sablammootaa ukkaamsuudhaaf baroota dheeraadhaaf jaarraa hedduudhaaf eenyummaa sabootaa ukkaamsitee olaantummaa saba tokkoo yookiin immoo murna qawwee qabu humna qabu tokko duwwaadhaan ol leellifamtu waan taateef yeroo garaagaraatti tasgabbiin biyya sana keessatti uumamin haga ammaa dhalootaa dhalootatti darbee sadarkaa guyyaa kanaan ga'ee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waan kun har'a waan eegale osoo hin taaneeti durirraa kaaseeti ajjechaan kun bifa garaagaraatiin deema. Erga waggaa lama asii isa duraa akka jirutti dhiibnee isa booda waa'ee jeequmsaa lola ammaa kaabarratti ka'e kana wajjin wal qabsiifna. Haala amma waggaa lama as ka'e kanarratti rakkoon jiru maalii yoo jennee ilaalle uummanni Oromoo yeroo jijjiirraan fakkeessaa mootummaa biyya sanaa keessatti sirna yaadi keessatti gaggeeffamu xiqqoo maqaan Oromoo tokko gaafa as dhufu uummanni keenya wanta afaan faajjii tokkoon gariin namootaa persentii 75 olaa jennu baay'een jijjiirama wayii dhufe jedhee harka bal'isee mootummaa OPDO kanarratti xiqqoo of gatee ture. Kun immoo maalti dhufee deemsa keessatti nama kaleessa sangaa isaate duukaa namni gaafa sangaa barbaadu sangaa kee arguu dandeessu. Sangaa keessa wajjin barbaadee jennaan ati hin argattu isatti bakka dhoske waan beekuufi. OPDO'n waggoota 27 darban uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa miila irraa ciraa ganda Oromoo keessa deemtee eenyummaa Oromoo TPLFitti argisiisaa eenyummaa Oromoo xiqqeessaa maqaa hin taaneen farrajaa Oromoo fixaa turte. Haa ta'u uummanni Oromoo tarii jarri kun hin jijjiiramti yaa haaluma amma deemu kanaanii jedheeti namoonni baay'een ofitti gatanii turan. Hanga sadarkaa humna dhaabolee Oromoo adda bilisummaa Oromoo akka fakkeenyaatti fudhannee ilaalle amantaarra darbee waraana isaa dabarsee itti kennee ture jechuudha. Mootummaa biyya waliin ijaarraa jedhee. Kuni karaa tokkoon biyya waliin ijaarraa nagaa qoonaa biyyi kun immoo mariidhaan yoo ijaaramte
Ijoolleen kunis immoo fakkeenyaaf yeroo sanatti lammaan fa'aa warra maqaa viidiyootiin jiran Oromoo waan ta'aniif yeroota kana wajjin biyya kana ni ijaarra jedhanii isaanis amantaadhaan waraana dabarsanitti kennanii taateen tokko lamaan yeroo sana riyaakshiniin argisiifamaa ture. Oromoon hidhamuu eegalee miseensota ABO maqaa garaagaraatiin farrajuu eegalanii naannoo garaagaraa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uudhaan Oromoo ajjeesuu eegalanii kaaba yeroo sanatti kibbaa fi lixa irratti adda durummaadhaan xiyyeeffatamee ture. Yeroo sana Oromoon callisaa ture. Maaliif callisuun Oromoo yeroo sanaa kun amma guutuu Oromiyaa ga'ee jechuudha. Yeroo sana yeroo Gujiidhaaf Wallagga keessatti Oromoon ajjeefamee hidhamee guyyaa guyyaadhaan manni irratti gubatee dararaan meeqa Oromoo irra gahaa ture inni kan taa'eeti warri sun waan ABO deeggaran wanta waraana deeggaraniif waan waraana sooraniif ajjeefamuudhaan. Amma yeroo sanas wantichi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hin taaneeti waa'ee babal'ifannaa fi aangoorra turuudhaaf fi tooftaaf tarsiimoo isaan lafa kaayyatanii akkaataa kamiin akka humna Oromoo dhabamsiisanii karooraaf akeeka qaban galmaan gaatan ture jechuudha. Yeroo sana Oromoon callisuun kun akka ammarra dhufee guutuu Oromiyaa keessatti amma gaa Oromiyaa irrayyuu darbee gaanfa Afrikaa jeeqaa jira jechuudha daafoon isaanii. Sababiin kun hundumtiyyuu Oromoo yeroo sanatti utuu waliin ka'ee falmatee yeroo Gujii irraa ajjeefamaa jiru, yeroo Wallagga irraa ajjeefamaa jiru, Oromoon qaama tokko nu jedhee utuu dhaabbatee jiraate yeroo sanatti jijjiirama isaan karoorfatanii jiran kana maqaa jijjiirama Oromoo afaan faajjessan kanallee dhaabee gara jijjiirama sirnaatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Jijjiiramni sirnaa maal ta'uu qaba ture? Yeroo sana waggaa lamaan kana yeruma sanarraa namoonni baay'een namoonni hagi tokko waa hedduu akka namoota hiriyoota wajjin wal dhabuu irratti gahamee ture jechuudha. Maaliif deemsi mootummaa kanaa sirrii miti akkaataan itti deemu kun egeree Oromoofis miidhaa qabaa. Tooftaa inni deemu kun hundee isaa gajjabeeffatee isaa booda Oromoo gara biraatti oofuuf deema kan jedhamu. Namoonni baay'een yeroo yaada dhiyeessanii haga namoota baay'ee wajjin feesbuuk irraallee biloog wal godhuu irratti turre jechuudha. Kun hundumtiyyuu laafina amma fakkeenyaaf ollaa keetii yoo manni gubate hanga abiddi mana kee irra gahutti ati teessee kolfita yookiin immoo teessee taphatta taanaan atuu daalleedha jechuudha. Maaliif abiddi ollaa kee mana ollaa keetii gubu bifa kameeniyyuu haa ta'u buubbeenis haa ta'u yookiin immoo ollaa keetii gubee dhufee si bira gahuun isaan oolu jechuudha. Oromoon qaama tokko yeroo tokko irratti ilaalee inni tokko isa tokko dhaggeeffachuu waliin falmuu dhabuudhaan sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha. Rakkoon biyya sanaa Oromoon eenyummaa gaaffii eenyummaati. Gaaffii eenyummaa gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii inni qabu. Ati biyya tokko keessatti eenyummaan keetuun beekamu eenyummaan keetuun kabajamu taanaan waa'ee biyya nama wajjin haasoftuu hin qabdu barate. Amma fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti uummanni Oromoo biyyi kun Itoophiyaan biyya keenya jedhee biyya sana ijaaruuf haa ta'u biyya sana nageenya biyya sanaa tasgabbeessuufis jalqabata akka nama tokkoottis akka saba tokkootti akkuma nama tokkootti jiraachuu qabda bara. Fakkeenyaaf amma nuti biyya ormaa biyya warra adii keessa jiraanna biyya hatti hin dhalanne mirgi keenya akka nama tokkootti nu kabajamee mirga jiraachuu arganne isaa booda immoo mirga siitizinummaa fudhannee biyya kana keessa jiraanna jechuudha. Uummanni Oromoo bara biyya sana keessatti eenyummaan isaatu akka Oromootti Oromoo waan taateef wanta ajjeefamtu waan namaa gadi godhamtu wanta hidhamtu waan darabtu waan taateef eenyummaan Oromoo gaaffii jala galee waan jiruuf Oromoon immoo eenyummaa isaa kabachiisuudhaaf qabsoo godha. Deemsi qabsoo kanaa biyya sana keessatti saboonni amma eenyummaa isaaniif qabsoo gochaa turan deemsi uummata Tigiree fi uummanni Oromoo saboonni kibbaa eenyummaa isaaniitiif godhan yeroo baay'eedhaaf gaaffii eenyummaati. Gaaffii sabummaa, gaaffii mirga biyya tokko keessatti namni tokko qabu sanarra darbee uummanni biyya sanaa gara humna qawwee fayyadamuuttis yookiin immoo ofii isaatii karaa nagaatiin gaaffii isaa gaafatee gaafa gaaffii isaa karaa nagaatiin dhabu filannoon dhumaafu maalidha namni tokko ani of wareegeetan saba kiyyaaf haa darbu kan jedhu qawwee kaasaa jechuudha. Uummanni Oromoo filannoo dhumaarra waan ga'eef qawwee kaasee qawweedhaan falmaa jira. Qawwee kaasee falmuun Oromoo osoo sadarkaa kanatti jabaatee har'a hin geenye ta'eeti Oromoo eenyummaa isaayyuu biyya sana keessatti akkuma nama tokkootti iyyuu jiraachuun isaatu gaaffii jala galeera jechuudha. Fakkeenyaaf addumatti ni TPLF erga bakka sana gadhiisteennaan warra ammaa ODP fi PP ofiin jedhan kuni gaaffii eenyummaa saba biyya sanaa akka dhoksituutti kan isaan ifatti hojjechaa jiran jechuudha. Sana jechuun isaanii sabummaa yookiin immoo
sabboonummaan saba tokkoo biyya kana xiqqeessee kan jedhu biyyiin qabatee ka'e jechuudha. Sabboonummaan saba tokkoo kan inni itti xiyyeeffatamu sabni tokko sabboonummaa jechuun eenyummaa saba sanaati, of ta'uu saba sanaati. Asitti immoo yoo of hin taane saba kaaniifis hin taatu biyya tokkoofis ta'uu hin dandeessu jechuudha. Yeroo isaan sirna Minilik ifaa ifatti leellisuu eegalanii yeroo isaan Oromoo namoota haayikoon ta'an namoota hoogganoota siyaasaa Oromoo ta'an qabanii hidhanii yeroo isaan ajjechaa gara malee gara jabinaa raawwatanii Oromoon callisee ofirratti ilaalee jechuudha. Ofirratti callisee ilaaluun Oromoo kun immoo deemee mana tokkotti balbala rukkutee seenaa jira yeroo ammaa kana. Amma Oromoon sadarkaa du'uuf jiraachuu dhabamuuf jiraachuu irra ga'ee waan jiruufi filannoon Oromoon amma irra ga'ee jiru falmatee falmannaa isa dhumaa godhee biyya sana keessatti hin jiraachuu yookiin dhabamuu irra ga'ee jira. Kun immoo jaallatee osoo hin taaneeti waan mootummaan sun itti si affeeree jechuudha. Uummanni Oromoo ta'uu sabni biyya sanaas yeroo ammaa kana sabni lolatti mootummaa sanaa affeeres haa ta'u sabni lolaaf of kakaasee hin jiru. Deemsa mootummaan biyya sanaa gochaa jiruu fi affeerraa mootummaan sun itti uummataaf saba biyya sanaa affeeraa jiruuti gara lolaatti akka sabni biyya sanaa seenu biyyi sun akka dirree waraanaa taatu gochaa jira jechuudha. Maaliif ulaagaan mootummaa tokko eegamee hin jiru biyya sana keessatti. Fakkeenyaaf mootummaa jechuun uummata tokkoof itti gaafatamummaa fudhachuu rakkoo biyya tokkoo furuudhaaf qaama tattaafatudha. Warra biyya sana keessatti akka mootummaatti jiran garuu ofii isaaniitii akka mootummaatti osoo hin taane akka shiftaasichaa waa saamee waa argate nyaatee waan balleesse ofii isaatti jiraachuu barbaadu duwwaatti jiraata jechuudha. Kun immoo ulaagaa mootummaa dhiisii waan mootummaa fakkaatu tokkoyyuu fakkaachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni biyya sanaa ajjechaanii fi hidhaan ammallee uummata sanarraa waan dhaabbatu miti. Kan dhaabbachuu danda'u yoo uummatichi falmatee humna isaa duwwaadhaan ofirraa dhaabe malee karaa seeraas seerri biyya sana keessas hin jiru, mootummaanis seeraan filamee jirus hin jiru. Seera biyya sanaa duraan fakkeessamaaf waraqaarra jiru iyyuu ofii isaaniitti diiganii akka barbaadan godhanii jiran jechuudha. Kanaaf ajjechaan biyya sanaa gaaffii eenyummaa fi bu'uura abbaa biyyummaa sabni biyya sanaa dhiyeeffaterraa kan ka'e mootummaan sun immoo sirna sabni biyya sanaa hin barbaanne kan sabni kamuu hin feene kan sabni tokko qofti olaantummaadhaaf barbaadu kan warri kaan akka ergamaaf yookiin akka garbaatti eenyummaa isaanii dhoksanii afaan isaanii dhiisanii sirna saba tokkoo fi gaggeessaa qaama uummataan hin filamne tokko jalatti akka hiriiruuf dirqisiisaa jiran jechuudha. Kun immoo ammas taanaan ajjechaan biyya sanarraa akka hin dhaabbatu osoo hin taane ittaan dhufnaa obbo Gaaddisaa. Kanaaf ajjechaan biyya sanaa hidhaan Oromoo irra jiru ammallee itti dhufnaa barbaadachuu barbaade ammaaf kanuman jedha. Galatoom. Galatoomi obbo Gaaddisaa ilaalcha jira yeroo kana gareen tokko gareen mootummaa kana deeggaru mootummaa Abiyyi deeggaru mootummaa kanaaf ammallee yeroo kennuutu irra jiraata. Yeroo kennuufii qabna. Mootummaa kana yeroon kennameef xiqqaadha. Yeroon kennameefi qabsoo jijjiirama dhufe kana akka inni karaa barbaadame irra oofuuf yeroon kennamuufii qaba jedhee warra falmutu jira. Gareen kaan immoo yeroon kennameef yeroo guddaadha. Yeroo kennameef kana keessatti iyyuu gaafiin sabni gaafataa ture akka deebi'uufi karaa sabni eegurra deemuutti hin jiru jedhan. Asirratti maal jettu isin obbo Gaaddisaa? Dhuguma mootummaa kanaaf yeroo dabalataa kennamuufi irra jiraata. Immoo yeroo dabalataa yoo kennameefi dhagammaa mootummaan kun gaafii uummanni gaafate deebisuu irratti iddoo kamirra jira? Eessarra qaqqabee jira jettaniiti kan yaaddan? Tokkoffaa mootummaan yeroo kennamuu fi yoo mootummaa ta'uu isaa yoo uummanni mootummaa ta'uu isaa mirkaneessee jiraate mootummaa isaatiif uummanni yeroo kennuu danda'a jechuudha. Jalqabuma irratti mootummaa miti. Mootummaan uummata filame osoo hin taaneeti mootummaan suni humna ofii isaatiin tooftaa mataa isaatiin fayyadamee bakka sana qabatee jiru waan ta'eef amma fakkeenyaaf maqaan nama dhiyeenya kana moggaasa juuntaa kan jedhu juuntaa nama fakkeenyaaf mootummaa sana. Maaliif? Juuntaa jechuun afaan Ingiliffaadhaan waan diraafti godhamedha. Wantichi humna waraanaan bakka tokko qabatee qawweedhaan waan tokko kontirool godhee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan biyya sanaa yeroo ammaa kanatti juuntaadha. Maaliif? Kan ibsu mootummaa sana mootummaa osoo hin taaneeti shiftaadha yookiin immoo juuntaadha jechuudha mootummaan sun.
gama isa yeroo naa kennamuufi jedhamuufi mootummaa akkamiif yeroon kennamaa yeroon kennamu immoo yeroo akkamiiti kan jedhutti yoon deebe mootummaan tokko kan inni yeroon kennamuufi yoo hojii tokko lama jedhee waa hojjechaa jira taa'ee yeroo inni kennamaaf maaliif waan kana hojjechaa jira waan kana foyyeessaa waan kana jijjiiraa jetteeti kanatti yeroo kennituuf. Amma mootummaa kanaafi mootummaan kun fakkeenyaaf karoora hin qabu sagantaan fakkeenyaaf kan uummataa jechuu kun uummataa isaanii qabaachuu danda'u maaliif akkaataatti biyya sana bitanii fi bulchanii karoora qabaachuu danda'u garuu karoora uummata sanaaf ta'u uummata sanaaf fayyadu wanti hojjetamaa jiru wanti uummanni argaa jiruu fi wanti uummanni argee ilaalee yeroo kennuuf hin jiru. Kanaaf mootummaa sanaaf yeroo kennuuf barbaachisu isaa hin jiru yeroon kennamuuf illee hin jiru jechuudha. Maaliif dhufaatii masaarraa eegalee mootummaan sun akkuma dhufeeni silaa mootummaan kun bari warma waggaa 27 bitaa ture nama waggaa 30 bitan kana bare sirnichi 31 bar maaliif jijjiiramni godhame hin jiru fakkeenyaaf paarlaamaan isaanii hin diigamne filannoon hin geggeeffamne sirrii haareffame tokko hin jiru filannoon uummataan geggeeffame hin jiru kanaafi silaa osoo akkuma jijjiirraa yeroo yaade keessatti godhame suni mootummaa ce'umsaa ijaaranii mootummaa ce'umsaa sana booda filannoon geggeeffamee mootummaan kun immoo reefuu haaraadhaa miila gad dhaabbataa jira jedhee uummanni yeroo kennee fi jajjabeessi bira dhaabbatee waan danda'uun mootummaa kana ijaaruu danda'a yeroo gahaa kennuufi danda'a waan kana foyyeessuu illee danda'a jechuudha. Amma garuu mootummichi waan hojjechaa jiru hin jiru uummata biyya sanaaf waa'ee uummata Oromoo dhiisiiti akkuma biyya sanaatti iyyuu waan tokko hojjetee kan inni karoorsee kanan hojjechaa jira kana jedhu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf filannoon silaa geggeeffamu kan jedhame biyya kamuu dura isaa ta'u qaama kamuu dura filannoo geggeessuu malee mootummaa biyya sanaati. Sababiin isaa warra waggaa 27 biyya bulchaa turan kanatti mootummaa ta'ee bifa haaraatiin biyya mootummaa deema waan ta'eef filannoo geggeeffamuu qaba ture. Maaliif ani mootummaa ce'umsaa sinii ta'a jedhe yeroo jalqaba gara aangoo sanaatti dhufu jechuudha Abiyyiin. Mootummaa ce'umsaa silaa haga filannooti mootummaa ce'umsaa jechuun isaa booda uummanni filata uummanni erga filatee booda hanga nun miila isaa gad dhaabbatee caasaa isaa diriirfatee sirna duraanii jalaa caasaa baafatee ofiisaa tika isaas haa ta'u sekuriitii hundumaa gad dhaabbatutti Oromoon yeroo biyyi sunis haa ta'u sabni biyya sanaa yeroo kennee fi mootummaa isaa bira dhaabbachuu qaba ture. Amma garuu mootummichi akka mootummaatti lijeetimesii miti waan ta'eef namni yeroo kennuufis haa ta'u yeroo kennuuf illee barbaachisu jechuudha. Kanaaf mootummaa kanaaf yeroon illee kennamuu qaba warra jedhanii dogoggora mataa isaaniiti waan ta'eef ilaallachuu qabu keessaan jedhan gama kiyyaan galatoom. Galatoomi obbo Gaaddisaa aansuudhaan yeroo kana akkuma beekamu amma namoonni ijoollee qeerroo namoota mirga isaaniitiif falmatanii jechuudha. Humni hidhataa Oromiyaa jedhanii garuu humna waraana akka biyyoolessaatti eenyu akka ta'e hin beekamu. Ijoollee mirga isaaniitiif falmatan akkasumas immoo namoota jiruu fi jireenya isaaniitiif ala ba'anii galanii itti dhukaasanii ajjeesuu jiran. Fakkeenyaaf iddoo kanaan bootti kan ta'e gurbaa nagaadhaan jiraatu ajjeesanii jiran. Akkasumas Harargee keessatti namni du'ee jira. Wallaggaa fi Gujii keessatti jiran. Yeroo kana waa'ee sanaa namni irraa dubbatu iyyuu jiru. Amma qalbiin sabaa qalbiin namaa gara walitti bu'iinsa TPLF fi PP jira. Garuu Oromiyaa keessa darara agas hin jedhamnetu jira. Namni irraa dubbatu dhiisee jira. Namoonni mana jiranii dhaabbilee siyaasaa Jaal Abdii Raggaasaa irraa jalqabee aga Jawaar Mohaammed fa'i Baqqalaa Gabraa fa'itti mana hidhaa jiran. Namni garuu yeroo kana keessaayyuu namoonni siyaasa bilchina siyaasaa qaban jedhaman namoonni sabaabii yaadhan jedhamani waa'ee TPLF fi waa'ee PP haasa'u. Kaleessa yoo argite obboleen Tolataa gaafii TV'n biyyattii dhiyeessite irratti waa'ee TPLF haasa'an waa'ee PP'n karaa nagaatiin biyya sanaa qabachuu qabdi yookaan immoo biyyi kun mootummaan kabajamuu qabaa jedhan. Garuu ijoolleen isaan bakka buutee qabsoo warra isaan irraa fuudhe mana hidhaa jiran. Namoonni mana hidhaa jiran kuni mana hidhaati maal godhu maaliif hin gallakkifamne jedhee namni gaafataa jiru hin jiru. Ijoollee qeerroo karaa irratti baatee duutuun alaa jechuudha. Beektonni warri beektota jedhaman bilchina siyaasaa qaban callisanii dararamu taa'anii jiran. Teessumni kuni Oromoo gara keessa dhuguma yeroo Baqqalaa Garbaa hidhamee jiru, Jawaar hidhamee jiru, Abdii Raggaasaa hidhamee jiru, warri kaan TV biyyattiitiin dhiyaatanii
akka waan biyyattiin nagaa qabdu mootummaan sirrii godhaa jira jedhanii yaada kennuuni Oromoo keessatti sadarkaa kamirra akka jirru mul'isa. Sanumaan wal qabatee artistoonni kaleessa artistoota baay'ee walgahii teessaa turan. Baay'ee danda'a walgahii artistoota walitti yaamee yaada irraa fudhatee ture. Artistoonni kun hundiyyuu mootummaan kun sirriirra jira kan jedhudha kan isaan dubbataa turan jechuudha. Sirriirra jira TPLF rukuchuun sirriidha kan jedhan qaban. Dhuguma yaadni kun gargar ta'uun sabni gargar ta'uun yaadni gargar akkas dhufuun kuni Oromoo irratti dhiibbaa maal qabaata? Qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa maal qaba? Tole galatoomi Boshife. Wanti kun jalqabuma irratti namni tokko beekaadha kanatti jettu waan fuudhee ka'e tokko nama galmaan ga'u yookiin immoo nama hanga galmaan ga'utti deemuu karaatti miidhame jechuudha. Maaliif nama gara dhugaa dubbachuuf taanaan waa'ee obboleen coofaa kaasuun baay'ee karaa biraatiin jarri kun warra kaleessa bara dukkanaa keessatti qabsoo Oromoo eegalanii Oromoo fuudhanii manaa baasanii dargaggeessa Oromoo ola deemaa Oromoo karaatti agarsiisanii qabsoodhaan kanaan erga karaatti agarsiisanii booda immoo ofii isaaniiti immoo shulluq jedhanii mana diinaa keessa seenanidha. Namoonni kun sadarkaa beekaatti ramaduudhaafis sadarkaa warra wallaalaatti ramaduufis nama dhibu. Haa ta'u garuu namoota akkanaa akka kiyyatti yeroon ibsu namoonni kun jalqabumayyuu gaafa imaanaa sabni isaanii itti kenne yookiin immoo irbuu ilmaan isaanii fi obbolaan isaanii jaalleewwan isaanii wajjin seenan gananii dhaqanii caabii diinaa wajjin sooratanii isaan gaafasumayyuu karaarraa kaatanii jechuudha. Kanaaf gama kiyyaan jarri kun har'a karaarra kaan osoo hin taaneeti gaafa irbuu cabsanii ofuma isaaniiyyuu lafee jaallan isaan biratti wareegamanii kana hunda dhiisaniiti diinuma kaleessa lolaa turan lakkinu diina kana lolaan turree diinni kun fira keenyaa warra jedhan kana. Kanaaf waa'ee warra kanaa Oromoon warra kanaa irratti yeroo isaas gubuun qabu oduuf yaasaa warra kanaa akka dhuufuu looniitti ilaalee bira darbuu qabu uummanni Oromoo. Maaliif namoota akkanaa yoo tuffatte malee tokko yeroo keessirraa gubaa lammeeffaa immoo ati dubbattee naan abala akkana jedhee namni isa deeggaru tokko hin jira. Anaaf inni wal dura dhaabbannaa jechuudha. Yeroo keenya hojii biraa hojjennu dhiibneeti nu ataakiroo wal dura seennaa jechuudha. Karoorri mootummaan kun waan namoota akkanaa gadi fiddus immoo waan akkasii fi isaan tapha siyaasaaf deemu jechuudha. Nuun uummanni Oromoo waan nuti xiyyeeffachuu qabnu waa'ee tapha siyaasaa fi diraamaa akkanaan hoomworkii yookiin hojii manaa warri mootummaa kun nutti fidanii kennan kan hojjechuu dhiibne gara hojii keenyaatti haa xiyyeeffannu. Maaliif namoonni kun kaleessa erga qabsoo keessaa ba'anii obboleen Coon 2006 ba'e qabsoo Oromoo keessa har'a waggaa meeqa? Ergasii maquma wanni kabajama kaleessaatiin utuma taa'anii jiraatanii namoonni kun Oromoon mana bitee fi jireenya gaarii jiraachisee bakka isaan barbaadan isaan jiraachisuu danda'a maqaa kaleessaatu jiraatanii. Amma immoo yeroo isaan as ba'anii mootummaa Oromooti jedhanii Oromoon barii erga biyyiin aangootti dhufee hanga salphateef hanga cabbeef hanga hidhame waggaa 27 TPLF aangoorra turte wajjin turree shoosaa wal bira qabde tasuma hin taane tokkoffaa TPLF bara aangoorra turte ati siyaasa isaaniitti hin bu'in malee jireenya dhuunfaa keetiin nama jiraatta maatii kee wajjin bara. Deebi'ee ilmaan kee laga keessaa yoo qabsaa'anii dhufanii mana keessatti maatii qabsaa'otaa mana irratti hin gubanne horii isaanii hin gubanne ajjeesan obbolaan isaanii ajjeesan. Ati maaliif qabsaa'aa dhalte jedhanii Oromoo deemanii mana keessatti hin salphisan. Sirna kana immoo kan fidee usuma isaa nama kaleessa mootummaa Oromooti mootummaan kun jedhanii jechuudha. Kanaaf namni kun fayyaadhaa fi dhukkubsataa isaa kana garabbumatti beekaa deebi'ee immoo irbuudhuma cabsanti isaan jaanjesse kana godhan yoo ta'e malee mootummichi gama amma kan waa'ee dhuunfaa isaa dhiisne gara mootummichaatti yoo deebine mootummichi ofiisaati namoota akkanaa kan inni fiduu fi kan artistoota kanallee gara miidiyaatti as fidu kuni akkuma nama jedhe sana walii keenya wal dura dhaabbannee Oromoon akka nu wal cabsinuuf akka nu wal maaliif Oromoo kan cabsu Oromoo malee hin jiru. Takka diinni Oromoo cabsee hin beeku. Oromoo waan Oromoo cabsu. Oromoo tokko maallaqa kennanii, Oromoo tokko konkolaataa kennanii, Oromoo tokko mana kennanii, mana kaakayyuu keetii fuudhanii isaaf kennanii yookiin immoo mana obboleessa keetii fuudhanii isa tokkoof kennaniiti akka waan aaraa tokko mootummaan fidee godheefitti ololchiisu jechuudha. Ittiin si cabsu jechuudha si basaasessu. Kanaaf
tooftaan amma isaan ittiin artistoota fidan kunillee amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti argaa jira erguma kaleessaati. Namoonni baay'een kaleessa waa'ee qabsoo fi waa'ee PP isaanii waa'ee artistootaa barreessu feesbuuk irratti waa'ee artistootaa dubbatu jechuudha. Kun immoo hojii taayyeen nuu kennu sana hojjechuu keenya jechuudha. Nu kanaaf carraa banuus hin qabnu, kanaafis yeroo keenya kennuu hin qabnu. Isaan haa fidan artistoonni sunis bari. Artistoonni kun bari mootummaan osuma kaleessa caaluu ajjeese miti. Isaanii bara lubbuun isaanii qofaatti miti warra maaluma jala kaa'atanii ofii isaaniiti waan garaa isaanii guuttachuuf jecha mootummaan kun waan xiqqootti kenninaanii aballee guyyaaf jedhanii dhaqanii achi taa'an yoo ta'e malee mootummaa kanaaf isaanuu garaadhaan deemanii wajjin hojjetanii waan mootummaan fedhu barbaadanii wajjin deemuu kan jedhu gaaffii biraati. Tarii immoo isaanumtiyyuu siyaasaafis deemuu danda'u. Kanaaf waa'ee isaanii isaanumatti dhiibnee Oromoon waan hojjennu tokko hojjennee waan qabatamaaf wanta lafarra jiru tokko hojjennee mootummaa sana qaama isa miidhu tokko irratti tarkaanfii fudhannee bifa fedheeniyyuu amma fakkeenyaaf yeroo darbe biyya alaa keessatti Oromoon irra ba'aa ture. Amma sunis irra rafe deebi'ee callisee jechuudha. Keessaa falaan Oromoon hojii hojjetee hojii masaatii yoo of kabachiise malee ammallee taanaan namoota muraasa nu keessaa horiin bitanii gadi baasanii dubbachiisuu isaan hin dhiisan. Artistoonni kun yoo kaleessa yoo akkuma amma dubbatan kana ta'e bakka waraanni isaanii jiru sana dhaqanii akkuma duree Getaachoo Almaariyaan fa'aa dhaqanii baadiyyaatti sirban sana isaanii dhaqanii sirban mee Maqalee dhaqanii sirban bakka TPLF lolaa jirtu sana. Afaanii miti dubbiin hojiidhaan wal agarsiisuudha malee mootummaa kana hin deeggaru yoo ta'e gaafa caaluun ajjeefamu maaliif callisanii dhiisan? Gaafa isaanii kun namoota meeqa ajjeesu jiran bar artistoonni kun lubbuun isaanii fi lubbuun namoota ajjeefamu kun garaagarummaa hin qabu. Kanaaf karoorichi kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa inni guddaan hojii dhuunfaa isaatiin yookiin qofaa isaatiin hojjetee mootummaan uummata mo'achuu waan hin dandeenyee fi namoota hojii isa gargaaran barbaaddachaa jira. Namoota jechaa fi dubbii uummanni Oromoo dubbatu kana gochaa uummanni Oromoo godhu kana hunda dura dhaabbatanii irraa qooddatan kana fakkeenyaaf silaa waa'ee gochaa mootummaan godhu kana dubbachuu kan malee waa'ee artistoota akka namni dubbatu barbaadu waa'ee obboleenchaa akka namni dubbatu barbaadu sanarratti yeroo keenya akka gumnu barbaadu jechuudha. Hojii dabalataa nuu kennuu malee isaan akka yoo warri artistoonni isaan deeggaranillee mootummaa isaanii irratti isaan tursiisuu hin dandeenye akka humna isaan lolatu kanaafillee gargaarsa ta'anii isaan irraa injifachuu hin dandeenye ni beeku jechuudha. Kanaaf wantichi kaayyoon isaa numa wal dura dhaabuu barbaadaniiti waan kan hunda godhu malee jaroonni kun akka Oromootti wanta Oromoo irratti hojjetamu kana arguu dhabanii yookiin hubachuu dhabanii yookiin madaamu itti dhagahamuu dadhabeetii achi geessanii jechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf karoora mootummichaatu hojii mana isaan hojjechuu barbaadaniiti jechuu barbaade. Tole egaa galatoomi boqonnisaa maatii Jirraa Miidiyaa dhaggeeffattoota Jirraa Miidiyaa kun sagantaa Jirraa Miidiyaati. Keessumaan keenya boqonnisaa Kanaadaarraa nu waliin jiranii dhimma biyyaa irratti haasa'uu jirra. Dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaasiniin jecha mee obbo Gaaddisaa waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru irratti akkuma argamuu fi akkuma odeeffannoon bahaa jirutti waraana sana keessatti hirmaataa kan jiru waraana biyyattiiti warra jedhamanii fi akkasumas immoo waraana naannoo Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa qabatamaadhaan konkolaataan maqaa mootummaa naannoo Amaaraa ofirraa qabu Tigraay keessa deemuudhaan uummata Tigraay qabuudhaan kaan hidhuudhaan kaan ajjeesaa jira. Odeeffannoo jedhutu jira. Mootummaan kun yoo dhuguma mootummaa dhugaa namoota saba miidhaa turan qabee seeratti dhiyeessuu yoo ta'e maaliif qaama hidhate kan naannoo tokko naannoo biraa keessa geessee akka dararri kun gaggeeffamu maaliif godha? Mootummaan ajajeetti moo jirri kun warri naannoo Amaaraa hidhattoonni Amaaraa fedhii isaaniitiin seenanii uummata Tigraay reebaa jiranii hidhaa jiranii asirratti yaada keessan nuu kennaa galatoomaa. Tole kifee galatoomi wanti kun mee gara bu'uura isaan amma Tigraay seenanii uummata Tigraay dararutti osoo hin seeniin dura waa'ee mootummaa kanaa fi waa'ee amma Tigraay wajjin wal qabatee kan jiru kana wantichi amma torbee darbe keessa uummata Oromoo yeroo isaanii hiriira baasaniiti Tigraay deeggarsa mootummaa keenyaa raayyaa ittisa biyyaa
goonaa jedhanii uummata Oromoo hiriira baasanii sangoota, fireewoota, qabeenya beellada Oromoo irraa guuran sana xiqqoo waa'ee sanaa wajjin wal qabsiisuu barbaada jechuudha. Kunis waan nama fakkeenyaaf yeroo darbe hiriira uummata Oromoo baasaa turan suni akkuma amma artistoota gadi baasan kana wajjin wal fakkaata. Innis sabaaf sablammoota wal dura dhaabuu fi balaaleffannoo akka uummanni Tigiree fi uummanni Oromoo wal balaaleffatuu fi akka inni wal dura dhaabbatu sabaaf sablammiin biyya sana akka wal rukkutu barbaadan jechuudha. Kunis immoo biyya sana keessatti olaantummaa biyyumti Itoophiyaa jedhamu Amaara qofaadhaa jedhanii warra yaadantu jiru waan ta'eef biyya sana keessatti immoo kan isaan irra caalaa dhukkubbii mataatti ta'ee olaantummaa saba tokkoo fi sirna nafxanyaa kanarratti adda durummaadhaan balaaleffatuu fi uummata Tigiree fi uummata Oromoo. Kanaaf isaanii uummata Amaaraa fi uummata Tigiree fi uummata Oromoo wal dura dhaabuuf jecha geemii TPLF geemii PP'n fuutee uummata Oromoo hiriira baaste TPLF balaaleffannaa TPLF uummata keenya fite raayyaa keenya waraana keenya fitee jetteeti hiriira akka isaan ba'an godhan sana akkuma amma kaleessa artistoota olgahii waamanii deeggarsaaf baasan sana fakkaata jechuudha. Gama waa'ee amma lola deemaa jiru kana lolichi lola barbaachisu osoo hin taane lola hin barbaachifnedha. Lola eenyuyyuu keessatti injifatamudha malee lola eenyuyyuu injifatamudha lolichi. Maaliif lola sabni Itoophiyaas biyyi Itoophiyaas mootummaanis Tigireenis irratti injifatamtudha lolichi. Eenyuun injifatu lola sana. Maaliif qaama tokkotu wal lolaa jira. Biyya tokko erga jedhamee ati saba bulchaa jirtu tokko irratti waraana labsuun head of state yookiin bulchaa biyya tokkoo taate godina tokko irratti waraana raayyaa ittisa biyyaa keenyatti rukkutame raayyaa ittisa biyyaa keenyatti dhaame jettee saba tokko irratti lola labsuu jechuun kuni waan maraatummaa yookiin immoo fayyaa dhabummaadha. Maaliif raayyaa ittisa biyyaa sana keessa barii erga biyya tokko ta'e Tigraay bar biyya sana keessaa tokko raayyaa ittisa biyyaa sana keessa bar ilmaan Tigraayitti jira. Naannoo Tigraay sana irratti tarkaanfii yoo waraana irratti fudhatame illee qaama tarkaanfii sana fudhate karaa seera qabeessaan waan barbaachisu erga yaaltee booda sana irratti immoo humna kee fayyadamta. Guyyaa sanatu akkas ta'e uummanni Tigraay illee isaan gargaara uummanni Itoophiyaa illee isaan gargaara jechuudha. Amma garuu olof sadan fuudheetu waraana labseeti uummanni biyya sanaa warra raayyaa ittisa biyyaa keenya rukkutame. Eenyuun rukkutame? Biyya ollaatiin rukkutame? Qaama biyya sanaatti wajjin rukkutame jechuudha. Qaama biyya sanaa erga ta'e mootummaan kun ofuma isaatiin qaama biyya sanaa karaa seera biyya sanaatiin yoo seera harkaa qaba ta'e yoo mootummaa ta'uu isaa of amana ta'e karaa seeraatiin waan gaafachuu danda'u gaafate isaa booda gara itti ce'uu qaba jechuudha. Maaliif kun amma warri biyyoonni addunyaa biyyoonni garaagaraa akka keessa seenan jaarmiyaaleen garaagaraa keessa gara isaatti seenuu hin danda'u jechuudha. Amma garuu uummanni Tigraayis lammii biyya sanaati dhumaa jira. Uummanni Amaaraas hin dhumaa. TPLF immoo mootummaa kanaa gadi miti. Bara riphee lolaa turteeyyuu mootummaa dargiisicha waraana akkuma 200 qabuyyuu dhooftee aangoo qabatte waan waggaa 27 kuufachaa turan bara isaa waggaa 27 bara TPLF akka OPDO kana ganda namaarra deemtee mana namaa agarsiisan turre bara. TPLF hojjechaa turte. Kaayyoodhaan bakka sana seente waan ta'eef wanta egereef ishee ta'u waan biyya tokkoof ta'u kaayyachaa turte. Irrukkuttis. Kanaaf immoo rukkutuun kun bu'aa hin qabu. Saba biyya sanaa keessatti miidhama. Uummata Tigraayit keessatti miidhama. Uummata Amaaraa keessatti miidhama. Uummanni Oromoos keessatti miidhama jechuudha. Uummanni sabaaf sablammoota biyya sana keessatti miidhama jechuudha. Maaliif qabeenyi biyya sanaa, guddina biyya sanaaf, dinagdee biyya sanaa, ikoonoomii biyya sanaa guddisuun malee gara waraanaatti jijjiirama jechuudha. Humni waa oomishuu malee qaamni mootummaa waa hojjechuu malee gara waraanaatti bobba'aa jechuudha. Humni namaa akka malee qisaasama jechuudha. Kanaaf uummata biyya sanaa hundatti injifatamaa jechuudha lola sana keessatti. Lolichi lola kaayyoo qabu miti gama kamiiniyyuu. TPLFis warri sunis warri TPLF lolli irratti banamee lola sana ofirraa ittisuudhaaf waan barbaachisan ni godhu jechuudha. Kun amma waan godhaa jiran haga biyya ollaatti illee qaama barbaadan rukkutaa jiru jechuudha. Waan kun hundumtiyyuu uummanni Oromoo immoo fakkeenyaaf torbee darbee hiriira ba'e suni gaafa TPLF gaafa PP'n aangootti dhuftu TPLF waan gaafannu hedduu qabna akka Oromootti bari. TPLF bari Oromoo lubbuun jiruu fi lubbuu Oromoo badee harka TPLF jira bar kan Oromoon gaafachuu malee. Yoom kana nuu gaafatan isaan gaafa aangootti dhufan abiyyiin fa'a bari
Jaalna dhiiga gammadaa fa'aa harka TPLF jira bar. Jireenya ayyaanaa fa'aa namoota meeqa namoota maqaa kaasuu hin dandeenyetti harka TPLF jira kan jiraaf du'anii isaanii nu hin beekne. Obbo Dabbasaa fa'aa sirnuma kana keessatti bar kan isaan ukkaamsaman namoonni kun waan kana yoo gaafatan isaan Oromoodhaaf kaleessa immoo dantaa dhuunfaa isaaniif jedhanii waa'ee naannoo tokkoo fi olaantummaa saba tokkoof jecha uummata Oromoo hanga sangaan isaa namnitti gadi yaasanii hiriira baasan kana uummata Oromootiin maa namoota hin gaafanne maaliif waa'ee ajjechaa waggaa meeqaa kan hin gaafanne jechuudha. Kanaaf deemsichi lolli amma gaggeeffamaa jiru suni lola xumuras hin qabne lola injifannoos hin qabne jechuudha. Lola injifannoo hin qabne kan hin jedhee tokkoffaa akkuma nama kaa'e uummata biyya sanaa keessatti lolli saba tokko gidduutti yookiin biyyuma tokko keessatti walirratti gaggeeffamu kun haaloo garaa keessa kaaya malee injifannoon fidu. Fakkeenyaaf Getaachoo Raddaa ajjeesuu danda'u yookiin Gabritsiyoon hidhuu danda'u yookiin Abiyyiin ajjeefamuu danda'a. Yeroonni kun garuu ulmaan Tigraay ijoolleen dhalattu kun bari xiiqiidhaan guddatti bari. Abbaan irraa ajjeesaa jiru, abbaan irraa hidhaa jiru. Namoonni kun haaloo biyya sana akka biyyi sun tasgabboofne, akka biyyi sun yoomii hin ijaaramne, akka isheen tokko hin taanetti uummata biyya sanaa affeera waan ta'eef lolichi lola hin barbaachifnedha sabaaf sallama gidduutti. Utuu furmaataaf ta'eeti karaa sirna qabeessaan gaafatu gaaffii uummata biratti hiikaa qabullee gaafatu turani jechuudha. Kanaaf lollichi amma deddeeffamaa jiru kunillee lola barbaachisu miti. Uummanni Amaaraas immoo keessatti miidhama malee bu'aa hin argatu hin jiru. Galatoomi Shimee. Galatoomi obbo Gaaddisaa. Dhugaa dubbachuu fi lolichi lola namuu irraa bu'aa buufatu miti. Lolichi immoo lola keessaayyuu uummanni biyya sanaa lolli ni dhufa jedhee yaadee qophaa'ee sammuudhaan itti qophaa'ee miti. Lola jarri lamaan dhaabni siyaasaa lamaan walirratti bananidha jechuudha. Waraanni biyyattii mataansaa lolli ni jira jedhee lola loluudhaaf saayikoloojikaalii, fiizikaalii itti qophaa'ee kan hin jirredha jechuudha. Jarri sababni isaan kennanii waraanni keenya kaabarra jiru nurraa rukutame qottaa deemaatii ni lollaadha. Keessaayyuu waraana naannoo adda addaa keessa ture, naannoo Oromiyaa keessa ka ture, akkasumas immoo naannoo Amaaraa kibbarra, lixaarra baarra ka ture waraanni mootummaa, waraanni federaalaa jedhame. Itoo yaadiin itoo ittiin qophaa'in waraanni keenya kaabarra jiru rukutame deemnee waraana kana Tigraay Itoophiyaa tuffattee jirti. TPLF Itoophiyaa tuffattee jirti. Waraana biyyattii tuffattee jirtidha sababni isaan ka'an. Mootummaa tuffattee jirti. Waanuma amma yaadamee amma ka'ameedha jechuudha waan isaa yoo ilaaltu. Malee waan itti qophaa'ee waraanni hunda akka waraanaatti itti qophaa'ee yeroon kennamee fi waan akkasiitu ka'uuf jira jedhamee waan itti qophaa'e hin fakkaatu. Dhaqanii itti seenanii amma akka argamutti waraanni biyyattii baay'een du'aa jira. Baay'een miidhamaa jira. Sana garuu warri mootummaa uummataaf ibsuutti hin jiran. Injifannaa jirra jedhan malee isaan ofii isaaniiti dhagama akka waraanni harkaa dhumaa jiru. Ijoolleen waraana kanaaf hin qophoofne dhagama akka dhumaa jirtu addunyaan argaa jirti jechuudha. Isaan TV isaaniitiin miidiyaa isaaniitiin haa dhoksan malee. Kuni biyyattii miidhuu jira, saba miidhuu jira, hunda miidhuu jira. Waraana ittiin qophaa'amne waan ta'eef jechuudha. Kuni akkuma jedhamu waraana Abiyyi jedhamee waraana Abiyyii fi waraana Dabratsiyooni jedhamee waraana jara lamaaniiti jedhamee yaadama jechuudha. Akkasuma kanaan wal qabatee egaa amma loluu jiranii. Waraanni kun inni goolabu waraana kana. Dhuguma yoo TPLF magaala Maqalee gallakkistee haa baatu haa jennu. Yookaan Dabratsiyoon haa du'u haa jennu. Dabratsiyoon haa to'atanii haa ajjeesan haa jennu. Yookaan TPLF hoogganoota TPLF hunda isaanii haa ajjeesan haa jennu. Waraanni kun inni dhaabbata dhuguma Tigraay bilisa baatee Abiyyi jalatti yookaan immoo sirna naftanyaa yeroo kanatti makiinaa naannoo Amaaraa የምኒልክ ዘመቻ jedhanii naannoo Tigraay irratti bobbaasanii waraanaa jiran kun biyya sana gara nagaatti oofa. Kana sabna kamitti ilaala obbo Gaaddisaa? Tolee galatoomii Shifee. Lolichi lola miidhaa guddaa booda xumuramuudha. Akkaataan xumurri isaa maal ta'a kan jedhudha. Amma
rakkisaan malee tokkoffaa lola kana keessatti adda durummaadhaan kan miidhamu uummata Tigraay caalaa lola kanaa boodas kan miidhamu uummata Amaaraati. Maaliif kallattii kamiiniyyuu saba kamii wajjinillee akkaataa isaan ammatti deemaa jiran boora isaan jiraachisuu hin danda'u, saba kamii wajjinillee walitti isaan fiduu hin danda'u jechuudha. Uummanni Amaaraa duula bifa kanaatiin saba tokko irratti bananii bifa kanaatiin olaantummaadhaaf jedhanii sirna sabni biyya sanaa kamuu hin jaallanne fuudhanii bifa kanaatiin konkolaataatti alaabaa hidhatanii deemuun isaanuma miidha deebee. Maaliif gama Getaachoo fa'aa yookiin immoo hogganoota TPLF yoo qabanii Maqalee yoo dhuunfatanii lolichi xumuramaa kan jedhuufi uummanni Tigraay miliyoona jirtu ishee nama socho'uu danda'u hundatti lola malee isaan magaalaa sana qabatanii magaalaa sana keessatti akka isaan gochuu hin dandeenye maaliif beekamaadha. Waraana isaan amma booji'anii harkaa qaban yoo dhaggeeffatte waan isaan miidiyaa irratti dhiyeessanii interviyuu gochaa jiranii waraana haganaa miti jechuudha. Kanaaf waraanni TPLF yeroo ammaa kana naannoo Tigraay jiru waraana Abiyyi fa'aa baay'ee miidhees booji'ees jira jechuudha. Rukutamee jira humnaa ol. Kanaaf waraanni suni akkamittiin injifatamaa xumurri isaa garam ta'a kan jedhuu fi uummanni biyya sanaa ammallee taanaan waan hin ammaan itti yaaduu qabudha. Hatattamaan qaamni walaba ta'e intarnaashinaal komitee isaa ta'anii warreen Afrikaa Yuuniyeen akkuma dhiyeessanitti jiran kana warra Awurooppaa Yuuniyeen isaa bifa kamiiniyyuu qaamni hundumtuu gidduu seenee waan kana tasgabbeessuudha. Wanti furmaata ta'uu danda'u. Yoo kun ta'uu hin dandeenye lolli biyya sana keessatti gaggeeffamaa jiru kun xumurri isaa uummata Tigraay caalaa uummata Amaaraa miidha. Isaan garuu irratti hin fakkaanne deemsichi immoo garamitti akka deemaa jirullee garuma sabaaf saba gidduutti deemaa jira jechuudha. Kanaaf haalli deemaa jiru kun waraanni isaanii baay'ee injifatamaniiru. Waraanni TPLF illee injifatamee jira. Waraanni PPL injifatamee jira. Waraanni TPLF immoo miidiyaatti dhiyeessee waan naasaa jiru argaa jirra jechuudha. Kanaaf haalli lola biyya sanaa garamitti deemaa uummanni Tigraay baqachuu danda'a, miidhamuu danda'a. Garuu yeroo ammaa kana uummanni Tigraay baqatu malee gara waraanaatiin kan miidhamees jiru, kan injifatamees jiru mootummaadha. Maaliif waraanni mootummaa hamilees hin qabu, kaayyoo lola sanaas hin qabu. Lolichi illee ifaa miti uummatichaaf, waraanichaaf. Waan isaan haasa'u jiran jechuudha. Warra booji'ame waan sana haasa'u dhageesse waa'ee lola kanaallee irraas waan qabnu waggaa 20 waggaa 20 meeqa lola kana keessa turree jedhanii akkaataa itti haasa'aa jiran argaa jirra jechuudha. Lola kana mootummaan kuni Eertiraas haa ta'u biyyoota ollaa iddoo biraa gargaarsifachaa jira. Kun immoo injifatamuu isaa irraa jechuudha. Kanaaf lolichi lola gara fuulduraatti saba biyya sanaa gidduutti rakkoo guddaa uumee hambisee deemudha. Lolli sun xumura kan inni ta'u Abiyyiin sirni mootummaan PP kun hin dhabamti. Lola kanaa boodas haa ta'u lola kanaanis haa ta'u xumurri lola kanaa dhabama mootummaa kanaati. Dhabama PPti. Mootummaan kun dhabamee isaa booda gara mootummaa ce'umsaatti deemamaa jechuudha. Hanga mootummaan kun dhabamutti immoo rakkoo fi ajjechaan biyya sana keessaa waan dhaabbatu miti. Kanaaf ammallee taanaan sabni biyya sanaa hunduu gochaa mootummaan kun gochaa jiru kana ilaalee xiyyeeffannoo itti kennee amma mootummicha irratti tarkaanfii barbaachisu fudhatee lola kanas dhaabsisuu haa ta'u mootummaan aangoo sanarraa kaasee gara mootummaa ce'umsaa mootummaa biyyi sun barbaadutti deemudha. Xumurri lola biyya sanaallee furmaata kan ta'uu danda'u mootummaan uummataan filame tokko ijaaramuudha. Mootummaan uummataan filame tokko ijaaramuuf immoo mootummaa ce'umsaatti furmaata. Lolli immoo biyya sana keessatti furmaata hin fidu. Sabaaf saba gidduutti lolli ka'ee fixinsaaf dhumaatii fida. Amma Ruwaandaatti ta'e sana amma kaleessan waan isaan Facebook irratti warra Amaaraa barreessanii uummanni Amaaraa uummanni magaalaa Maqalee jiraatan 0.4546% dha uummata Itoophiyaa keessaa jedhan. Sana jechuun uummanni Itoophiyaa fakkeenyaaf miliyoona 110 yoo ta'e gara uummata 560 jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan isaan fixuuf karoorfatan jechuudha. Uummata Tigiree uummata Maqalee finnee lola sana ni injifannaa jedhan. Kuni karoora namni sammuu qabu tokko yaaduuf namni biyya tokko bulchuu fi namni biyya tokko keessa waliin jiraanna jedhee akeekaaf kaayyoo qabu walirratti karoorsu miti jechuudha. Kanaaf lolli kuni kan inni ittiin xumuramuu qabu mootummaa ce'umsaa ijaaranii karaa nagaatiin waan kana lola kana dhaabuudha. Lola kana dhaabuudhaaf immoo Abiyyiin ammallee wiilingi argisaa hin jiru waan ta'eef garuma humnaatiin
gara humnaatti deemsanii dhiibbaan keessaa falan irratti godhamee akka biyyi lola kana dhaabee gara mootummaa cimsaatti deemu godhama. Malee lola kanaan eenyuyyuu hin injifatu. TPLFis mootummaanis hin injifatu jechuun barbaada. Tole egaa galatoomi obbo Gaaddisaa dhaggeeffattoota keenya maatii Jirraa Miidiyaa qophiin keenyarraa dhimma haala biyya keenyaa keessa jirtu irratti haasaa jirra. Keessumaan keenya obbo Gaaddisaa Kanaadaarraa yaada rakkoo Oromiyaa keessa jiru, darara Oromiyaa keessa jiru, baha dhiyaa kaaba kibba jiru kaasnee tuttuqnee jirra. Akkasumas immoo rakkoo naannoo Tigraay keessa jiru kaasnee irratti haasofnee jirra. Amma gara dhuma sagantaa keenyarra jirra. Mee obbo Gaaddisaa dhuma irratti dhaggeeffattoota keenya maatii Jirraa Miidiyaatiif ergaa natti dabarsitu yoo jiraate keessaayyuu uummanni keenya yeroo kana waraanni Tigraay irratti baname sirriidha kan jedhuu fi waraanni Tigraay irratti baname yeroo kanatti sirrii miti. Kaayyoon Oromoo yoo harka muramillee miila muramillee warra harka mure, warra harma mure, warra miila mure nama muraasa yoo danda'an qabanii seeraaf dhiyeessuudha malee xayyaara waraanaatiin misaa'eliidhaan deemanii naannoo tokko dubartii ijoollee jaarsa jaartii lafarraa fixuudhaan miti. Nama 44,000 dhiyaatu qeessaarraa buqqisuudhaan miti. Kaayyoon qabsoo Oromoo walqixxummaa biyya sanarratti dhugoomsuudha. Mirga Oromoo kabajamee, mirgi saba kamiituu kabajamee akka walqixxummaadhaan jiraatudha. Gaafiin saba Oromoo deebi'ee sabni biraas gaafii yoo qabaate gaafiin sun deebi'ee wal kabajanii waliin jiraachuudha. Kaayyoon qabsoo Oromoo garuu warri Oromoo bakka buune jedhan keessaayyuu Oppiidoon duratti dhaabni badhaadhina yookaan biltsiginnaan ammaa sababa waraanni TPLF waraana mootummaa narraa rukute jedhu isaan duriyyuu Oromoo miila muranii jiru. Kanaaf rukunne jedhanii sababa hin taane ittiin siyaasa isaanii akka sabni deeggaruuf sana jala fiduu jiran. Dhugaatti Oppiidoon yookaan PP'n amma gaafii Oromoon gaafatiyyuu toon deebisiin deemtee ijoollee Tigraay, haadha Tigraay, dubartii Tigraay Dabratsiyoon rukuchuun jiranii beeki. Dabratsiyoon iddoo inni jiru hin beekan. Getaachoo Asaffaa bakka inni jiru hin beekan. Getaachoo Raddaa Abbaay Tsaayyee yoo maastar pilaanii qeerrootti kadhataa ture iddoo inni jiru hin beekan. Garuu ijoollee waan beekne, dubartii waan beekne, jaarolii waan beekne xayyaaraan waraanatti erganii reebsisuu jirani. Dhuguma kaayyoon Oromoo nama biraa, saba biraa, qe'ee biraa dhaqanii nama fixuudha, nama ajjeesuudha. Oppiidoon kanaan deemti yoo taate ammas kaayyoon qabsoo Oromoon galleefi jechuudha. Kaayyoo qabsoo Oromoon beekanii jechuudha. Mee asirratti dhumarratti yaada kee dhuma dabaliitii sagantaa keenyarraa asirratti raawwanaa jechuudha. Galatoomi Boqadisaa. Tolayyee galatoomi shifee yaada gaarii qabxii gaarii kaaste. Oppiidiyoon akka midhaan kadhataati. Midhaan kadhataa qulqulluu miti bakka keessaa qabattu hin qabdu. Kadhataan bari qalqallooma tokkotti baaqilaas, boqqolloos, garbuus, xaafis, boobes, bisingaas hundumaatti naqataa jechuudha. Kanaaf Oppiidiyoo bakka keessaa qabdee keessaa kana jettee akka Oromoottis akka namaattis kun hin ta'a jettee keessaa fuutu hin qabdu jechuudha. Haa ta'u garuu gara uummata Oromootti gaafa deebinu uummanni Oromoo kallattii kamiin bifuma kamiin lola Tigraay irratti baname kana deeggaruus hin qabu hin deeggarus yoo deeggaree jiraates kun dogoggora guddaadha. Maaliif sabni tokko akka sabaatti namni mirga isaaf qabsaa'u tokko namni jiraachuu barbaadu tokko namni biyya isaaf nagaa fedhu tokko nagaan boora'uu saba tokkollee hin barbaadu jechuudha. Nuti uummanni Oromoo mirga keenya dhabnee mirga keenyaaf kan nu qabsaa'aa jirru gaaffii abbaa biyyummaa keenyaaf kan nu falmaa jirru mirga saba tokko irratti gaafa lolli banamee saba tokko ajjeesanii hidhanii dararanii irratti deeggarsa baana taanaan kun dogoggora guddaadha. Nuuni kan qabsoo gochaa jirru riveenjiidhaaf qabsoo gochaa jirru haaloo ba'uuf miti. Uummanni Oromoo haaloodhaaf miti kan qabsoo gochaa jirru. Nuuni mirgi keenya akka kabajamu abbaan biyyummaa keenya akka nuuf eegamu bilisummaa akka saba tokkootti barbaannu qabaachuu qabna jenneeti malee sabni tokko kaleessa nu ajjeesee har'a ni ajjeefna jennee miti. Nuti qabsoon keenya riveenjii miti. Qabsoon goonu haaloodhaaf. Waan kaleessa namoonni kaleessa yakka hojjetanis uummata Tigraay osoo hin taaneeti namoota itti gaafatamtoota sirna sana keessa turanii Oppiidiyoo keessa dabalatee Abiyyii dabalatee Abbaa Duulaa dabalatee
Juunaddin dabalatee warra durirraa kaasee warra kibbaa keessa warra sabaaf sablammoota sana keessa sirna miseensa yaadig warra turan hunda isaaniiti yakka Oromoo irratti hojjetee irratti gaafatama malee uummata Tigraay miti. Uummanni Tigraay akkuma keenyatti rakkatee dararaa uummanni sirni darbe isaan irratti godheen lubbuu dargaggoo fi lubbuu uummata 6,000 fixaniiti sadarkaa kanarra ga'anii jechuudha. Kanaaf uummanni Tigraay waan isaan gochaa jiranii waan isaa irratti raawwatame kana uummanni Oromoo sabni kamuu sabni biyya sanaas haa ta'u sabni biyya lafaarra jiru lola kana balaaleffachuu qaba malee lola kana deeggaruu hin qabu. Namni lola kana deeggaree jiraatu nama har'a nyaadheen jiraadha kan boorii maalti nagashe jedhee yaadu nama immoo sammuu namoomaa hin qabne malee namni akka namaatti yaadu lola Tigraay irratti balaaleffame kana deeggaruu hin qabu jedhan gama kiyyaan. Inni biraan gara xumuraa irratti uummanni keenya waan inni gochuu qabu yeroo ammaa kana akka dhaamsa waliigalaatti nuti gaaffiin uummata Oromoo ammallee bakkarra jira. Maaliif uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan dhumaa jira. Isaan sun waan meeshaa gurguddaa qabaniif waa'een ajjeefamuu isaaniif lolli isaanii dubbatamaa jira malee guyyaa guyyaadhaan kan lubbuu gurguddaa dhabaa jiru namoota egereen Oromoof egeree Oromiyaa ta'an namoota booriif bakka guddaatti Oromoon abdatuuf biyya sana bu'aa buusan jedhaman hedduu dhabaa jirra jechuudha. Uummanni Tigraay hin baqate malee akka uummanni Oromoo ajjeefamaa jiru hin ajjeefamne jechuudha. Uummanni keenya namaa gaditti sadarkaa namaa gaditti gararraa hagana jedhamu irratti raawwatamaa jira. Kanaaf amma bifa kamiinuyyuu kaabineef kaadireen mootummaa sana deeggaran qaamni kamuu mootummaa sana deeggaru uummata Oromootiif diina. Diinni uummata Oromoos haa ta'u diinni saba biyya sanaa yeroo ammaa kana nama lola sana deeggaru nama mootummaa sana deeggaru. Maaliif nuun kan nu barbaannu yoo seeratti dhiyaachuu ta'e Getaachoo Asaffaa fi Abiyyi Ahmed wal duukaa mana murtiitti nu dhiyaatu. Maaliif yakkoota hojjetan durataa fi ittaanaa ta'an hojjechaa turan malee qaama tikaatiin kan hojjechaa turan jaroota kanaa jechuudha. Waan isaan TPLF hogganoota TPLF yakkamaa godhanii hogganoota OPDO immoo nagaa godhaniif illee hin jirus hin jiraatus. Osoo waa'ee uummata Oromootiif yaadan akkuma jalqaba kaase waa'ee namoota Oromoo ukkaamsamanii sirna kana keessatti bakka buuteen isaanii dhabaman sana sinii gaafanna sinii barbaanna jedhani uummanni Oromoo gaafa hiriiree duukaa kaa gaafa sanuu nan deeggaran ture jechuudha. Waa'ee namoota keenya hidhamanii achi buutee isaanii sana barbaanna jedhanii lolli irratti baname ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu gargaaree barbaada. Kaan dhiisiiti. Kanaaf ammatti uummanni Oromoo waan gochuu qabu waa'ee eenyummaa isaa waa'ee qabsoo isaa irratti xiyyeeffatee qabsoo isaa jabeeffatu uummanni biyya alaa jiru immoo keessaaf alaan saba biyya sanaa kamuu wajjin hiriira bahee mootummaa sana balaaleffachuu qaba. Ammatti diinni uummata Oromoos diinni biyya sanaas mootummaa sana diinni biraan hin jiru. Diinni saba biyya sanaa fixaa jiru egeree biyya sanaas dukkaneessaa jiru waladeema biyya sanaas ikoonoomii biyya sanaas jireenya biyya sanaas gara faca'insaa bittinnaa'utti deemsisaa jiru PPdha. Mootummaa PP mootummaa kanarratti uummanni Oromoos haa ta'u sabni biyya sanaa hundiyyuu tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Tarkaanfii irratti fudhatamu immoo karaa sirna qabeessaanis karaa humna qabeessaanis bifa kamiiniyyuu kan mootummaa sana gitu hundumaadhaan uummanni irratti bobba'uu qabaan jedha. Kanumaan jechuu barbaade galatooma fayyaataa warri Jirraa miidiyaa ulfaadhaa galata argadhaa. Tole egaa obbo Gaaddisaa galatoomii dhaggeeffattoota keenya qophii keenyarraa asirratti xumurraa keessumaa keenya Gaaddisaa Kanaadaarraa galatoomii siin kennaa. Jirraa miidiyaan sagantaasaa adda addaa qabatee yeroo taanus isinii dhiyaata. Dhimma aadaa, dhimma hawaasummaa, siyaasa akkasumas immoo dhimmoota dinagdee kaasuudhaan yeroo barbaachisaa ta'e irratti inni mari'anna nu hordofaa nu waliin ta'a fayyaataa dhumarratti sirbaa takka isin affeeruudhaan sagantaa keenyarraa xumurraa obbo Gaaddisaa fayyaa nuu ta'i galatoomi. Ulfaadhu isinillee fayyaa ta'e shife.